Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Dokummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Qaroomaan jiraatu barnoota. Madda beekumsaati barnoota. Barnoonni hundumaa barnoota. Ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota. Qaroomsa jaadamuusisa. Imaana gootota kaleessa. Barnoota qulqulluun jabeessa. Gootonni seenaa darbanii. Dhaabsi dhaloota qabanii. Mirga falmachuu lammii koo. Cimaa baraadhaa jedhanii. Kan Muhammadaru barata barsiisa. Qorannoo kaliibu rakkina hawaasa. Beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru. Itti xiyyeeffannu barnoota qulqulluu. Itti xiyyeeffannu barnoota qulqulluu. Yaa barsiisa. Boca keessa lammii fi biyyi kee. Hundarraa guddaadha biyyaa fi manaan kee. Bu'aadhaanii madaalii dhamaa fi dabdabee. Yaa barata yeroo kee qusadhuu ittiin fayyadamii. Dursii hoggaafadhu beekumsaan cibii. Baradhu qoradhu tajaajili lammii. Dokummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Qaroomaan jiraatu barnoota. Madda beekumsaati barnoota. Barnoonni hundumaa barnoota. Ibsaa jireenyaati barnoota. Bu'uurri utubaa biyyoomaa. Maatiin barattoota isinii. Milkeessuuf egeree dhaloota. Gumaacha guddaadha qabdanii. Barnootatti cimsaa ijoollee. Tumsaa jabeessaa hirmaanna. Lammii biyyaa fi addunyaa tolu. Barnoota qulqulluu ijaarra. Uumama dhalcheerraa sirnaan qoratanii. Kan gumaachanii kalaqa isaanii. Kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti. Icciitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Icciitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Yaa barsiisa. Beekumsa arjoomtee kan qartu sammuu. Bu'aan barataadha siini kan ibsamu. Gumaachi kee yoomillee hin dagatamu. Yaa barata abbaan biyyaa boruu dirqama qabda. Biyyaa fi addunyaa jijjiiru barata. Gumaacha guddaatu boruu seeqata. Gumaacha
Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Tokkummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Qaroomaan jiraatu barnoota. Madda beekumsaati barnoota. Barnoonni hundumaa barnoota. Ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota. Qaroomsa jaadamuusisa. Imaana gootota kaleessa. Barnoota qulqulluun jabeessa. Gootonni seenaa darbanii. Dhaabsi dhaloota qabanii. Mirga falmachuu lammiikoo. Guyyaa irraan tanaa mana barumsa boora baruu kana akka aanaa keenyaatti yeroo jalqabaatiif asitti banuudhaaf asitti argamnee jirra. Dhagaa bu'uuraatillee keenyee jirra. Kun immoo jalqabbiidha malee xumuraa miti jechuudha. Araddaa iddoo baasoo keessatti manneen barnootaa akka aanaatti qabnu keessaa sadarkaa tokkoffaarra kan jiru mana barumsa 6 kan qabdu araddaa iddoo baasooti. Kana cinaatti dabalataan mana barumsa bu'uura baruu mootummaan xiyyeeffannaa addaa daa'imman kanaaf kennee jira jechuudha. Daa'imman kun qe'ee isaaniitirraa manneen jireenya galanirraa fagaatanii barachuu hin qaban kan jiru kallattii mootummaa fi kallattii paartiin keenya kaa'ee jechuudha. Daa'imman kiiloomeetira baay'ee deemanii kan baran yoo xiqqaate qe'ee isaaniitirraa hanga tokko fagaatanii keessaan baratan kallattii mootummaan kaa'ee kana dhugoomsuudhaaf dhagaa bu'uuraa asitti argamnee keenyee jirra jechuudha. Seenaa ta'ee hafuu hin qabu. Qabatamaan yoo xiqqaate ji'a takka keessatti dhagaan bu'uuraa kun mana barumsaa itti ijaaramee eebbaafillee ji'a akka har'aaf dhufuu qabna jechuudha. Eebbaafillee jechuudha. Kana kan nu godhu hawaasni aanaa keenyaa hawaasni araddaa iddoo baasoo keessattuu hawaasni zoonii kanaa xiyyeeffannaa addaattiin kennee manneen barnootaa kana bulkeeta akka ijaartan kana caalaa fooyyeessinee jechuudha. Akka ijaartan abdii guddaa isinirraa qabna jechuudha. Akka aanaatti mana barumsaa ijaartan kanaaf kursii guutuutti jechuudha. Nus immoo akka waajjira bulchiinsaan akka bulchaa aanaa tokkotti hoqqabnee jirra jechuudha. Kursii barbaachisu hunda daa'imman kun guyyaa barukka isaan ta'an hin beekamu. Namni umrii isaa 18 ol yoo xiqqaate hanga tokko carraasaa arkee jira jechuudha. Daa'imman kun garuu immoo fuulduraaf mul'anni isaanii kaayyoon isaanii maal kan jiru hin beekamu waan ta'eef nus immoo kursiiwwan manneen barnootaa kana guututti akka bulchaa aanaa tokkotti waan isiniif hin gala. Seenaa barbaachisu hundaa fi wantoota xixiqqaa dandeenyu hunda cinaa dhaabbannee akkaniif guunnu waan isinii gallee garummaa hawaasni aanaa keenyaa keessattuu araddaa iddoo baasa bulchoonni as keessa jirtanii kutaan hawaasa hundi as keessa jirtanii mana barumsaa kana sirriitti jalqabsiistanii xumursiisuu irratti akkuma dhagaa bu'uuraa keenyatti deebinee maas immoo akka eebbifnu abdii guddaa irraa qabna waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaadhaa. Mootummaan keenya daa'immaniif iddoo guddaa qaba. Daa'imman barachuu qabdi. Keessattuu dubartoonni sirriitti barachuu qabdan jechuudha. Qe'ee keessatti manneen barnootaa dhiyaatee jira. Dubartoonni keenya kutaa 5 kutaa 6 geenyaan harcaatii agarsiistan waan ta'eef dubartiin barattee iddoo guddaas ni geessi. Dubartiin barattee bakka jirtu dhaqasinis hidhaitti waan ta'eef harcaatii san dhiiftanii umrii malee heerumuu dhiiftanii wal fuudhuu dhiiftanii maatiin illee umrii malee kennuus dhiiftanii daa'imman hunda akka barsiistan abdii guddaa isinirraa qabna waan ta'eef yaa usi ciraa jirra amma danda'ametti kana caalaa manneen barnootaa babal'isuudhaaf akka mootummaatti akka paartiitti nus bakka fuunee dhufnee jirra waan ta'eef guddaa galatoomaa ulfaadhaachuu barbaada. Gumacha, guddaatu, boruu si eeggata.
dubbachuudhaaf guyyaan har'aa akka aanaa keenyaatti guyyaa addaati. Kana gaafa jennu jalqabsiisa mana barnoota bu'uura boruu dhaloonni qaxaleen dhaloonni qaroon dhaloonni dorgomaa ta'e keessaa oomishamu jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhatame keessaa manni barnoota bu'uura boruu isa tokko. Mana barnoota bu'uura boruu jechuun hiikoo akkamii qaba? Nuu galuu qaba sirriitti. Inni yoo nuun galin waa'een barnootaa nuu galuu hin danda'u. Manni kajabaatu bu'uurri isaa yoo toledha. Daa'imman hegereef ta'u oomishuunis bu'uura isaa yoo hin cimsin, bu'uura isaa yoo hin tolchin, har'a qaamaan jireenya baadiyyaa keessa jiraannuuf manni barnoota bu'uura boruu akka daa'ima Finfinnee keessa jiraatu kan xiyyeeffannaa addaa argate isaa wajji akka dorgomaa taanuuf dhaloota namoonni beekumsa qaban, namoonni ga'umsa qaban, barsiisaan maraxamee maallaqaan magaalatti barsiifatu san mootummaan keenyaas inisheetiivii haaraa fudhatee tarkaanfiilee jajjaboo bara kana keessatti fudhate keessaa tokko dhimma bu'uura boruuti jechuudha. Waa'een Oromiyaa beektota oomishuudha. Waa'een dhaloota teeknooloojii biyya jijjiiruudha. Wal naman gaafachiisu. Kuni hojiin amma jalqabame kun fiinxa bahuu qaba jechuudha. Hojii jalqabaa irra dhagaa bu'uuraa qofa keenya keessaa deemnuun. Manni barnootaa kun dhugaa dubbachuudhaaf daa'imman hegereef ta'u daa'imman aanaan Addis qofa Harargee bahaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in daa'imman Afrikaa ta'uu qaba jechuudha. Manni barnootaa daa'imman akkasii oomishuu qaba, dhaloota akkasii oomishuu qaba. Kanaafani guyyaan har'aa guyyaa addaatti kan jennuufis isa kana jechuudha. Hawaasni keenya komatameetis hin beeku. Hirmaannaan ammoo daran cimee hanga jijjiirama bu'uuraa hanga Ameerikaa wajjin wal qixxaannee beekaa achirraa fidannee teeknooloojii nuu ceesisi teeknooloojii nu uumi jennuun bira kunnee dhaloota teeknooloojii uumu. Dhaloota jijjiiramaa, dhaloota cehumsaa, dhaloota abdii biyya kanaa ta'an uumuudhaaf mana barnootaa kana jabeessinee qulqullina isaa irratti hojjennee daa'imaaf yeroo kenninee maatiin keenyaas daa'ima deeggaree mana barnootaa deeggaree jijjiirama bu'uuraa barsiisaan keenyaas ga'umsa isaa cimsee gahee isaa san itti gaafatamummaa qabu san sirnaan gaafa bahe dhugaa dubbachuudhaaf gaaddisni Itoophiyaan gaaddisni badhaadhinaa fagoon jiru jechuudha. Fagoon jiru badhaadhinni kan dhufu warra beekumsa qabaniin warri beekumsa qabu jijjiirama bu'uuraaf fida. Biyyatti guddisa, biyyattiif biyya jaara malee. Kanaaf dhaloota naamusa gaarii qabu, ga'umsa gaarii qabu oomishuun mana barnoota bu'uura kanuu kanarra yoo xiyyeeffanne waan ta'eef akkuma bulchaan keenya waan nuti dandeenyu goonee fakkeenya godina kanaa ni ta'a. Fakkeenyaaf kursii bakka daa'imni irra taa'u hamilee akkamii har'a uummata kanatti uumu. Isin hin gammachiisu? Kanaaf mana barnootaa kana ganna kana keessatti yeroo isaaf kaame alatti uummanni keenya halkanii guyyaa akka irra ba'ee godina keenyaa muuxannoo Oromiyaa akka ta'u abdii guddaa qabna waan ta'eef har'a nuuf jalqabsiise boru gaafa eebbaa immoo Oromiyaa irraa nama finnee eebbisiifna. Barnoota cimsaa ijoollee tumsaa jabeessaa hirmaannaa lammii biyyaa fi addunyaa tolu barnoota qulqulluu ijaarraa uumama dachee sirnaan qoratanii kan dhuunkumaachanii kalaqa isaanii kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti. Iccitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Iccitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Yaa barsiisaa beekumsa arjoomtee kan qartu sammuu. Bu'aan barataa dasiini kan ibsamu. Gumaachi kee yoomillee hin dagatamu.
qabda biyyaa fi addunyaa jijjiiruuf barata gumaacha guddaatu boruu seeggata gumaacha guddaatu boruu seeggata Baradhaa